Abeet kabajamtoota maatii jaalalaa nagaa keessanii jirtu sin nagaadha fayyaa jirtu naguma isinii lollee nagaadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jenna. Egaa lafa jirtan hundumaatti baga jiraattanii baga guyyaa kana geejjan isiniin jecha baay'ee isin jaallanna warri maatii keenya taatan saabskiraayib gochuun dagatina. Like immoo akkuma viidiyoo kana ilaaltanii tuquun dagatina. Maafin qubumsa achi bakka like sanitti isin adeemtu hin jedha. Maafin gatii qabdi. Daawwachuun keessanis gatii qaba. Share illee baada isin rakkistu booda isin jedhe maamila keenya nu guddisuuf ijoolleen kun haa guddatan otta share gochuus dhowwaa miti isin hin jenna. Kanaaf isin akkamii hojiin akkamii hojiin soomni kun akkam isinitti ulfaataa jira akka jiru beekna warri biyya garaa garaa jirtanii. Kanaaf nuyis isin jaallanna isin kabajna jenna. Kanaaf baga jiraattan isiniin jenna. Oolmaan akkamii jireenya akkamii isiniin jedha. Kanaaf har'a noomisaa nyaadheen fuula keechanitti si yaadeenna waa qabadhee dhufe dhangaa tokkoon qabadhee dhufe dhangaa sunis immoo walumaan kan daawwannu ta'a walumaan kan dhageenyu ta'a. Maalitti laata dhangichi maalinni maal jechuu barbaadde maal nutti dubbachuu barbaadde warri jettan immoo walumaan immoo kan dhageenyu ta'a. Kanaafuu dhangichi immoo dhangaan tarii kan nyaatamu dhangichi tarii waan cadha dhangichi tarii kennaadha dhangichi tarii waan biraa ta'a. Isa walumaan booda irratti kan ilaallu ta'a. Kanaaf baay'ee isin jaallanna dhugaadha baay'een isin jaalladha akka maatii kootti baay'een isin jaalladha isin kabaja. Egaa har'a kuffiyaa kaawwadhe fuula keechanitti dhiyaadhee na oofalchaa isiniin jedha. Na oofalchaa ijaaf qalbii irraa na hambisa. Aduu takka malee ho'aa jira baay'ee biyyi keenya baay'ataa jira. Isinitti dhaga'amoo ta'e maayikiidhaan dubbachuu nan danda'a. Kanaaf baay'ee isin jaallanna isin kabajnaa jechaa attamiin hojiin biyya hambaa kan jirtan biyya Itoophiyaa keessa kan jirtan jireenya attamiin ulfaatamu akkamii hojiin inni kan ayyaana isaanii kanarra baay'ee akka ulfaatu odeeffannoo isaa qaba. Maamoti kaa danda'udha. Kanaaf danda'anii keessa darbuun dirqama ta'a. Waan ulfaatutu ulfina namaa kenna booda. Jabaadhaa mudhii keessan hidhadhaati. Qabattoo itti godhaati ittiin godhaatu jaraatitti qabattoo godhaa isiniin jedha. Kanaaf har'a ana waan tokko mariisisuu yookiin waan baay'ee isaa dandeenyee dhufnee lafa kana geenyerra jireenya Itoophiyaa walumaan kan beektanidha. Kanaaf anumti illee qarqar na gochaa jira. Maafiin jennaan tokko lama sadii afur jennee as geenyerra. Amma immoo shanaffaa kanarratti baay'ee xiqqoo fi ulfaataa jira jireenyi. Argitan yeroo baay'ee hin aarra nan aara jechuudha tokko waan baay'ee isaa beektu warri beektan kan beeku naa hooqootti jedhan jittoon. Maafiin akkaataa hooqicha isaa dhaqee akka folloksinetti qas jedhanii hooqan akkan beeku naa hooquu ogummaadhanii jetteedhaan jittooni. Kanaaf rakkoo hin qabu. Maal akka isiniin jechuu barbaade yaadan bukkee isinii galadhee yaada. Anamma marii tokko godhee waan tokko nanni jedha nan haasaa keessatti immoo qofa keen haasaadha malee maatiidhaan hin geenye yookiin haadha warraa keessatti hin himne. Kophaadhuma koo haasa'adha. Kophaa koo yaalii waa goggochaan jira.
Kanaafi waan baay'isaa yoo falcaa egaa iddoodhaas hin jalaadhanii jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaatteerti hin cimaa yeroo tokko jedhee nanaara gaafan galu maafiin akka garaa keetti fataa'ittee jiraachuudhaaf manni kiraa baay'ee ulfaatadha. Mi'umallee toora qabsiiftee jiraachuudhaaf baay'ee ulfaata. Silaa akka nama tokko zanaa jennee fataa'inne viidiyoo isinii waraabne baay'inne akka barbaannetti fataa'inne asii zanaa goone asii biffee goone asii soofaa goone asii gooneerra. Baazawee gooneerra isas gooneerra gizeetti egaa bara keessa immoo waan baay'ee jira. Amma immoo yoo danda'ame yoo fedha Rabbii ta'e anis akkuma nama tokko waan eenyummaa biyya tokkottiin biyya kam nama geessu qaba. Argitaniirtu kan yoo isinitti mul'ata ta'e kuni jiran harka kuniin harka jira kana qabadheen jira jechaadha. Kun waggaa 2 guuteera ergan baase kuni waggaa 2 guuteera. Anuma harkatiin jedhee taa'aa jira waan tokko hojiitti kamaan jiru karaa fuulduraa yoo danda'ame yoo isin iddoo na argitani deemee hojjedhee mana rakkinaa kana kiraayii kana keessa ba'uu nan yaada. Maafiin jireenya Itoophiyaa akkaataa kanatti dhiibdee uumaa hiikni hin jiru. Erga na dhadheenuman dhiibaa inuma hiikuu didee egaa ishiin kan ittiin joortee ishiin xaartee fidde waan qubna gariirra oolcheera. Lafa sanitti immoo argitaniirtu mana akkamii akka hojjetame akkamii akkan ijaareen isan ijaare sanaan immoo keessa hin teenye dhiisnee dhufne lafa kana jirra. Amma immoo darabee taraa koo deemee magaalaa kanatti bitachuu nan yaada nan karoorsa. Yoo Rabbii aanan karoorsetti naa dabalan yoo Rabbi na gargaare Waaqayyoo jijjiirame yoo naan jedhe karaa yoo naa bane waan akkasii yaadaa jira. Marii tokko gochaan jira. Egaa akkuma maadhaan deemta maal qabdaa kan jettan moo maalii qabdaa kan jettan moo waan xiqqoo nan qaba mana keessas moo waa gochuu nan danda'a. Egaa waan baay'eesaa egaa barumsa manjaa fi qaadii hin qabu. Kanaaf maal jechuun barbaada gabaabuma isaatti yoo isinis na gargaartanii akkuma kanaan dura egaa na ofal jaajjata sagalee goffoo ofirraa fudhatan isin gaafadha. Deeffadhaa erga naan jettanii deeffadhe. Kanaafi yoo danda'ame iddoo naa barbaaddan lafan itti hojjedhu yoo naa barbaaddan tarii mana keessas ogummaa mana keessas hojjechuu nan danda'a. Lammataan immoo dabalataan immoo mana rifeensaa ogummaa mana rifeensaa dhiiraa hojjechuu nan danda'a. Didee amma gadi badee waan didee immoo egaa maalan jedha waanuma ta'e haa ta'u garuu abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu ana garaan achinarra haa jedhu jedhee namichatu bara rakkinaa keessa fakkaata. Rakkoon inni guddaan isinis akkuma nuun jettan anis amma hawaa kanan jiru umurii kanatti hojjedhee fiigee waa harkaan hin qabu taanaan gizeen nama gata gizeen qilleessa hin darba jennaan. Umurii ammaa kanatti waan hojjetanne taanaan waa harkaan qabdu taanaan har'a fakkeenya ogummaan qabu kanaan mana kiraayii hojjedhee kaffalaan jira. Hojjedhee kaffalu kanaan immoo boru tarii humni kun dhumuu danda'a. Dadhabuu dhufaa dulluma dhufaa
ijoollee guddisuu dhufa. Sababii kanarraatiin har'a yeroo humni jirtu sana yeroo humni waa jirtu yeroo carraan jirtu deemteetti hojjettee waa jijjiirama wayii gochuun dirqama ta'a. Egaa nama Waaqayyos kan uume akka namni hojjetudha. Biyya kam carraa karaa higgaawii haa ta'u malee deemee hojjedhee jijjiiramee mana koo jijjiiruun maatii koo jijjiiruun dirqama waan natti ta'eef kanaaf isa kana isin mariisisuun akka dhangaatti jedhee qabadhee dhufe. Kun dhangaas miti garuu rakkinas miti. Egaa waan baay'ee isaa akkaataa hiikasaa hin beeku. Kana isin mariisisuu barbaade. Aadde Tigist immoo dhageechee kanaan dura yaaleera. Kanaan dura yaalee yeroon kana carraa kana inni kana baasu paaspoortii kana baasu nan deema dhagaayyoon koo. Garuu bakka ga'ee sodaadhee jechuudha tokko tokkoon maallaqa isaas hin dhabame. Kanaafuu amma immoo keessi kiyya jechaatti deemi jechaa keessi koo deemiti miidhamtullee hojjedhu maafti ofirra teechaa naan jechaadha garaan kiyya. Kanaafi amma immoo deemee hojjetachuu waan fedha qabuuf yoo isinii danda'ame komantii irratti waan garaagaraa irratti yoo isin jajjabeessitan akkuma kanaan duraa jajjabina keechan barbaada. Kunis yaada keechan nan barbaada. Ena gorsaa isiniin jedha karaa nuu bana yoo danda'ame. Egaa biyya immoo dhiirritti barbaadamu tarii yeroo baay'ee carraan dhiiraaf hin jiru waan jedhamutu haasa'ama. Egaa amma immoo kiyya irrattis immoo carraan dhiira barbaadu argamuu qabaa. Argamuu qaba carraan dhiira barbaadu argamuu qabaa. Kanaaf kaffaladheen deemuu barbaada. Kanaaf isinillee mana bareeda akkaataa isin jettanitti haadha manaa kootii babbareechee mana sirrii tokko bitadhee achi bibbaannettis ta'e inni qopheechine achi keessatti kaameeraa seera waraabu jireenyi matanallee seeraan gaggeeffachuu. Kanaafi waan baay'eesaa isiniin jedheera. Kanaafi yeroo kanatti hojjechuun dirqama ta'a. Baay'ee jireenyi qaala'insisaa yoo xiqqaate mana kiraayii akkuma kanaan dura sinitti 9,000 kaffala jedhanii hojii matan hojjedhee ogummaa tana waan biraa baay'ata bukkee hin qabu. Gara fuulduraatti immoo maal ta'aa kan jedhu na yaachisaa. Har'a fakkeenya amma kanan kaffalaa gara fuulduraattu akkaatuma kanatti lafa kana turee hin ta'a taanaan maaltu kaffalama waan jedhu baay'ee nama yaachisa. Dhugaa nan yaada. Kanaafi amma biyya alaa deemee bakka maallaquma akkuma nama tokko hojjedhee of danda'e nama ga'aa ta'e nama of danda'a ta'e jireenya gaggeeffachuu waan hunduma jireenya hunduma isaa guuttachuu nan barbaada. Kanaafan deemuu barbaada. Ishiin garuu kanan duras gaafan kana baases nan deemadhee yaada hin deemtu naan jette. Ammas gaafa dhageechi garuu mucaan irratti gattee hin deemtu akkas gootee hin deemtu namni jettee gaafa ishiin iyyite dhagahu. Gaafa murtoodha kun murtoodha hin dhagahu. Waggaa 2 darbeera kun garatti lakkaa'aadha. Waggaa 3tu naafe waggaa 3 booda immoo har'aa birrii 5,500 jechaa jiru. Iddisaan isa tarii immoo waggaa 3 kanatti 15,000 ta'uu danda'a. Kanaafuu odoo sun hin dhufin immoo anillee jalaa hojjetachuu hin qaba. Kanaafin waan baay'ee isaa isiniin jedha. Kanaaf waan hundumti isaatu jireenyidha. Ooluma kaata, ooluma kaata, ooluma kaata, ooluma daba, ooluma fiiga. Mataarra nama ba'ee namni hundumtuu ofiin haasa'aa deema mangadaa. Inni mana qabu ofiin haasa'a.
Inni dhala qabu ofiin haasa. Inni niitiin qabne ofiin haasa. Inni mana kitaatti galu ofiin haasa. Hundumti namaa gaazexeessaa ta'eera Itoophiyaa keessatti. Haasaama deeman ayyaama. Booksanyaa ta'e harka akkanuma wayyaa deemaa. Amma ammaatti Waaqaaf galanna ta'u rakkinni baay'ee nu cimaan nurra jiraatayyuu ofiin haasaan deemu karoorsee mana haasa'a. Anis immoo akkan ofiin hin haasofne ammatti jalaa bahuu hin qaba. Kanaaf baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Baay'ee akkasiin iddoo guddaa namaa qabdan nan beeka. Yaadni keechan komantiin keechan nu barbaachisa nu guddisa laayik gochuu hin dagatina. Dhugaa isiniin jedha waan salphaa miti rakkina gurguddaa keessa darbee dhufe. Waan baay'ee isaa rakkina gurguddaa miidhama gurguddaa keessatti lafa kana gahe amma immoo baratti bayyanachuun irra jiraatu hojjechuu guddachuun barbaada waan ta'eef karaa nu buusaa isiniin jenna. Karaa nutti agarsiisaa akkas godhi akkaataa kanaan daandii kanaan naan jedha ammatti yaaliin godhe hin jiru. Dallaala wajjin haasa'e isin qabu. Ijessi wajjin isin haasa'u. Isin wajjin hin qedimaa dura isin wajjin haasa'uun qaban jedhe tarii isin maaliif muuxannoo baay'ee waan qabdaniif karaa keechan karaa nutti agarsiisaa isiniin jechuun barbaada. Isin baay'een jaalladha. Isin baay'een isin kabaja. Baay'ee buleewwan kootii. Dhiiga kootii, obboloota kootii, abbaa warra kootii, harmee kootii waan baay'eessaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Lafa jirtan hundumaatti jabaadha. Namoonni tokko hin ganna bakka nagee dadhabe minaamin hin jedhina hojjedha. Jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaatteerti. Hojjedhaa waa harkatti qabadha. Hojjedhaati guduunfadha. Kanaadha viidiyoo isinitti dheerecheera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan isin naan jettan immoo yeroo biraa walitti deebi'uu dandeenya. Guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.